Akkam jirtu hordoftoota jaalal dhugaa har'a kan irratti xiyyeeffannu dhiironni beellama jaalalaa jalqabaa irratti wantoota jaalallee isaanii beellaman kana wajjin yookaan ammoo yoo jaalallee fi beellaman kana wantoota godhuu hin qabne wantoota raawwachuu hin qabne tokko jaalallee yeroo jalqaba irra beellamtu beellama jaalalaa jalqabaa irratti dhiironni wantoota godhuu hin qabne hanga dhumaatti na wajjin tura. Maarree osoo gara mata duree keenya kaardhaatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tole mallattoo like jettuun tuqa. Ammoo chaanaliin keenya kun akka guddatuu fi subscribe fi like gochuu hin dagatina isinin jenna. Maarree beellama jaalalaa jalqabaa yeroo hiriyaa jaalalaa dubartii keenya wajjin goonu yookaan ammoo afaan Ingiliffaatiin date yeroo goonu jaalallee keenya wajjin wanti nu godhuu hin qabne jaalallee keenya irratti wanni nu godhuu hin qabne tokko ni jiru jechuudha. Dhiironni wantoota godhuu hin qabne wantoota dhorkamantu jira. Fakkeenyaaf bakka ofii filatee bakka wayii ofii filatee manni kun gaarii waan ta'eef jimaata sa'a 8tti asitti wal haa agarruu jedhee yeroo kaa itti mutaate jalqabaaf wal arguu jiranii waliin beekanii fedhii isii hin gaafanne maal akka nyaattu hin gaafanne maal akka barbaaddu hin gaafanne nyaata akkamii akka filattu hin gaafanne bakka ofumaa filatee qofa asitti sa'aatii akkanatti wal haa geennu yeroo beellama jaalalaa jalqaba irratti osoo waan biraa wajjin hin godhin yookaan itti mutaate dubartiin sun inni kun nama dominate na godhuu danda'u yookaan ammoo nama mirga namaa hin eeyne yookaan nama fedhii nama hin gaafanne fedhii dubartoota yookaan fedhii kiyya nama naan gaafanne nama egerii dhiibbaan irratti godhuu danda'u jettee akka yaaddu godhaa jechuudha. Kanaafuu yeroo beellama jalqabaa beellamtan bakka waliin yoo filattan bakka yaada gaafattee yaada isii eessa akka barbaaddu nyaata akkamii akka filattu bakka sunitti wal geenne sa'aatii akkanaatti wal geenne guyyaa akkanaatti wal geenne rakkoo qabamoo akkamii jettee fedhii isii yoo keessa galchite haala suniin gammadu jechuudha dubartoonni. Kanaafuu dhiironni yeroo beellama jalqabaa gootan fedhii isii gaafachuun qabdanii jechuudha. Kan yoon goon ammoo namni jaalalleen kee ta'uuf deemu kuni inni kuni nama fedhii kiyya naa eeguu miti nama dominate na godhuu jettee waa yaadu dandeettuu fi kanaafuu fedhii isiillee gaafattanii keessa makuu qabdanii osoo fedhii hin gaafatin bakka ofii filattee bakka itti wal geettan mana itti wal geettan waan nyaattan waan dhugdan hunda yoo fidhatte kuni xiqqoo dhiibbaadha hacuucallee ta'a. Kanaafuu kana godhuu hin qabdanii jechuudha dhiironni. Inni lammaffaan beellama jaalalaa jalqaba irratti wal beellamtanii jirtanii amalisii jaalattee jirtaa waa hedduu isii jaalattee jirtaa jechuudha. Garuu isii impress godhuuf isii fedhii itti kakaasuuf isii akkasiin si jaalatte godhuuf baay'ee haasa'uu hin qabdu. Inni lammaffaa baay'ee haasa'uu hin qabdu. Akkamitti baay'ee haasa'uu hin qabdu? Yeroo waan baay'ee haasoftu ni hifatti jechuudha. Amalli dubartoota ta'ee dubartoonni conversationii jaalatu. Conversationii jechuun gar lamaanuu atillee wajjette isiillee wajjettu. Akkasitti wajjii waliigalaa akka haasoftan jaalatti jechuudha dubartoonni amalli isaanii irratti. Kanaafuu ati yeroo baay'ee waan yeroo dheeraa fudhattee waan kan kee yeroo ka haasoftu taate gamuun tokko qofarraa dubbiin yoo ka dhuftu taate ni hifatti ni nuffiti waan ati jettu dhageeffachuu hin barbaaddu jechuudha. Ni nuffiti isiilleen haasa'uu barbaaddi. Saayinsiin maal jedhaa dhiirarra dubartiitti baay'ee haasa'aa jedha guyyaa irratti. Garuu ati dubartiin tun isiilleen dubbachuu barbaaddi wajechuun si jechuu barbaaddi yoo carraa kan kennineef taate beellama jaalalaa jalqabaa irratti carraa yoo kan kennineef taate yaada isii yookaan dhageeffanne taate ni hifatti jechuudha. Kanaafuu dubbiin dubbannu gar lamaaniifuu nu lamaanuu dubbachaa yaada wal jijjiirachaa walii galaa wal dhagahaa wal hubachaa akkasitti deemuu qabdanii malee namni tokko qofti atummaan qofti dhuftee waltajjii too'attee waan barbaade dubbattee beellama jaalalaa jalqabaa irratti
waan barbaadde dubbattee kaatee yookaan biraa deemtu taate dubartiin tun baay'ee hifattii. Ammoo ati qalbii isiillee yaada isiillee waan hin dhageenyeef gaarummaan ittiin dhagahamu jechuudha. Kanaafuu dubbiin monoloogii qofa kan taane daayiloog ta'uu qaba. Nu lamaanuu dubartoonni fi dhiirris bakka jiran sunitti beellama jaalalaa jalqaba irratti wajjin haasa'uu qabu jechuudha. Inni sadaffaa ammoo of jajuu. Keessumattuu waa'ee barumsa keetii, waa'ee qabeenya keetii, waa'ee mana keetii, waa'ee konkolaataa keetii haasaa wajjin haasoftan beellama jalqaba kan keessatti yoo kakaaftu taate kun fedhiisii homaa ittiin godhu jechuudha. Inni kun maaliif fayyada? Dubartii yeroodhaaf, dubartii maallaqaaf si barbaaddu osoo hin taane dubartii yeroo dheeraaf hojii jiraattan, dubartii niitii sii taate daa'ima sii kennitu, dubartii niitii sii taate si wajjin yeroo dheeraaf wajjin jiraattanii umrii keessan guutuu akka firenjoonni jedhan laayif paartinarii argachuudhaaf of jajuu beellama jalqaba irratti hin barbaachisu jechuudha. Waa'ee barumsa keetii, waa'ee qabeenya keetii, waa'ee uffata keetii, waa'ee fira kee gugurdaa kana yoo itti dubbatte kuni waan tokko miira hin kennuuf jechuudha dubartootaaf. Kanaafuu ati akkamitti akka wajjin deemtan, akkamitti egeree akka wajjin jiraattan yeroo dheeraa keessatti wantoota baay'ee isiin dubbachuu barbaaddu, isiin dhageeffachuu barbaaddu ka akkasiisun malee waan uf jajuu yoo irratti yeroo dheeraa ka uf jajju taate dubartii tan dhabaa jirtaa jechuudha. Keessumattuu beellama jaalalaa jalqabaa irratti. Kanaafuu of jajuu, of dhaaduun gaarii miti jechuudha. Inni arfaffaan ammoo ijaan oliif gadi ilaalu hin qabnu jechuudha. Keessumattuu dhiironni beellama jaalalaa jalqabaa irratti fakkeenya fi jaalalleen keenya kun beellama kaafee keessatti godhanne yookaan bakka wayiitti godhanne osootiin wajjin haasa'uu jirtan namni dhiiraa kun yeroo ija ofii kana olii gadi laale fakkeenya fi keessummeessitu kaafee keessaa jechuudha. Isuma sunu yoo bakka siin deemtu qofa laalee yoo waan jaalalleen haarofni isaa beellama jalqabaa kanarratti isaan jechuu jirtu hin dhageeffanne ta'e inni xiyyeeffannoo naa kennuutti hin jiru, waan an jedhe dhageeffachuutti hin jiru ka jedhu fudhattii jechuudha. Akka yaadatti tarii ati beekaa godhuu dhabuu dandeetta, sitti barateefa ta'uu danda'a, akkanaatti ijaan laaluun yookaan saalfatteefa ta'uu dandeetta, garuu sun isiin siin hubattu jechuudha. Yaanni kan kee akka hin taanetti si harkaa hiikamaa jechuudha. Kanaafuu ija keennan xiyyeeffannoo isii irratti kennine akka inni na dhageeffachuu jira, na hordofuu jira, fedhii narraa qabaa, yaada kiyya kana hubachuu jira jettee si fudhattu xiyyeeffannoo kan kee isii irra godhuu qabdaa malee olii gadi kaafee keessa nama deemuu, bakka nama olii gadi deemuu ija kan kee olii gadi yoo ka gootu taate beellama jaalalaa keessatti baay'ee yaada dogongoraa biraa jaalallee haaraa kee kanaaf kennaa jira jechuudha. Kanaafuu ija kan keetiin isii laaluu qabda. Maarree hordoftoota koo wantoonni nu godhu hin qabne beellama jaalalaa jalqabaa keessatti kana qofaa miti, baay'eetu jira. Garuu wantootuma arfan kana yoo ka goonu taate, yoo wantoota arfan kana irraa uf ka qabnu taate jaalalli keenya jaalala baay'ee bareedaa ta'uu ni danda'a. Tokkoffaan beellama yeroo beellamnu waliin beellamuu qabna. Jaalallee keessumattuu beellama jalqabaa bakka nyaataa waan nyaatan fedhiisii gaafachuu qabnaa jechuudha. Beellamaaf waa hunda namni dhiiraa kun murteessuu hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa ammoo baay'ee hin haasa'in. Dhiironni beellama jalqabaa irratti, beellama jaalalaa jalqabaa irratti baay'ee hin haasa'ina. Yaada wal jijjiirachuu fi wal dhageeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu baay'ee haasa'uu hin qabdanii jechuudha. Inni sadaffaan of hin jajina, of jajuu hin qabdanii jechuudha. Beellama jaalalaa jalqabaa hiriyyaa keessanii gootan, hiriyyaa keessan wajjin gootan irratti of jajuu hin qabdanii jechuudha. Inni arfaffaan ammoo ija keessan oliif gadi nuufina dhiironni. Kana arfan yoo gootan jaalalli keessan kun akka gaarii ta'u, beellamni keessan kaardhaa kan isin raawwattan kun, beellamni jalqaba kan isin gootan kun baay'ee beellama milkii isiniif ta'a jechuudha. Maarree hordoftoota koo kan guyyaadhaa kanumaan xumuree jira. Hanga mata duree biraatiin, qophii biraatiin walitti deebinutti ispoonsar keenya Aadaa Jaawoo galateeffachaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.